hordoftoota YouTube channel kiyya. Jira jirtu ambaayee nagaa galata waaqa haa ta'u. Bakka jirtan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ambaayee nagaa ko jira. Jirtu isin bakka jiraatanii hara waan kana kakuu dhaabbiteen jechuudha sattiin baatanii deemanidha. Garuu maaltu ta'e seetanii ittiin baadhee deemuun sodaadhe. Akkamitti akka ittiin baatanii deeman iyyuu ani hin beeku garuu mee isin fuulduratti baadhee ilaaluufani akkaataa isaa jechuudha. Akkamitti akka ittiin baatamu nan sodaadhe. Waaqa kanaan durayyuu kan biraa tokkos bitee ka'ee nan deebisee kan biraa tokko bitee ka'ee nan deebisee amma immoo isa kana fidee jechuudha. Mucaa akkanatti asii ol baatanii deemuun nama dadhabsiisa. Dugdatti baatanii deemuun immoo mucaa dadhabsiisa. Kunis immoo kana immoo nan sodaadhe anatu. Na akkasitti godhata anatti fakkaata. Guma yoo kanaan baadhuu deemii jettan kanaan baadhee deema. Yoo lakkeettan immoo nan dhiisa jechuudha dhugaa waaqa. Ila tokko bitameetu kalariin isaa iyyuu diimaadha. Ani ittiin baadheen deemu yennaan jiraan deebisee amma immoo kana fide. Mucaasii ol qomatti baachuun baay'ee nama dadhabsiisa. Siruma harka nama gateetti nama ajjeesa jechuudha. Dugdatti baachuu immoo mucaa cannaqe. Isti kakuu keessa kaa'ee ilaala maal akka isheen jettu inni ilaaltu jechuudha isin. Kana keessa jechuudha. Kot hewan. Asih. Kakuu keessa kaa'een ilaala. Akkamitti akka ta'u iyyuu dhugaa waaqa. Kakuun gorora harcaaste malee sodaattee duute. Akkamitti akka keessa kaa'an saa'u naan galle waaqa. Akkas godhanii maannoo ol fagaata mucaasii ol fuudhanii fannisaniitu keessa kaa'amu akkamidha. Basmaa tiga kun kasteenii jechuudha. Argitanii xaaxaa akkuma aadaa keenya durii dugda keenyatti baatannee deemuu wayyate innaa yaadanu. Waan zabanaawwi barri fide faana rakkanne yaa jara keenya. Inni sumaan keessa gadi darbu illee. Kakuu yalla. Eenyaan boodan cufa. Isti. Kanatti gadi buuteetu. Sodaatti rakkatti qabattu dhugaa asiin akkanatti itti intini jedha. Karaa kanas anuma turraa banee amma akka daftee keessa seentuuf jechuudha. Isa duraa sanarrama kana turra seebiidha iyyuu natti fakkaata. Meera intini isaanii tokkoore. Kun karaa duubarraan naannee dhufaa jechuudha. Asirraan dhufeetu asirraan qabattoodha. Kanaan asitti qollofama. Mul'atanii. Kun kanaa asitti qollofama.
Anaan garuu baay'ina sodaachise kanaanis baadhee deemu. Garuu humaa tokkoon taatu mucaanii seefiidha. Akkasittiin ganaan ni qannasa mootii. Inni kunis bakka waan baraa wayya jechuudha. Dugdatti baatan isa durii sana mannaa asii ol qomattis qabatanii harki nama dhukkubu mannaa. Gaafa naan baadhu yoo jettan kanumaan baadhee deemu. Ofiillee nama rakkisu waaqoo kanaan baatanii. Mama, maaliif masiinaa qollofamuu dide? Aywa. Garuu amma mama akkasumatti harki kee asirraan bahaa, harki kee asirraan bahuu danda'a. Asiinis harki ishiin bahaa. Argitani? Gadi bu'ee miti? Gadi baay'ee buutee miti? Asii qannasuu hin danda'amu. Asii qannasanii ol akkatti fidu. Sakanaan akkanatti asiinis guma kana wayya waaqa mucaan uffataa itti eebbu maal yeroo taa'amusi baatanii kun biratti qabatanii taa'uun nama hin rakkisu. Si qabattoota isa kana qannasaa. Ya. Ono, kunku. Kakuu akkam? Yeroo aarii fi dalugaa waaqaala namatti tola ittiin baatanii. Isti karaa duuba argitanii qabattoos. Karaa duuba akkasidha. Kakuu galatoo itoo dhukkubseen itoo tamachuu baateen boossuure seebiidha macarrashaa aariifni baay'ee gaariidha. Kana harma qabeera asiin qabattoo qabeera asiinis qabattoo qabee jira. Garuu qabanii deemuun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif nama sodaachisa gaa yoo karaa tokko qabattoon isaa gadi hiikkate. Asiinis qabamteerti asiinis qabamteerti. Isheenuu sodaattee argitan sodaattee ani waan isheen qabattee jirtu la sodaattu. Akkanaani bakka asii baarmeexaarra godhaa fi kaalsiinan godhaa fi kanuma kan biraa xilaa sti xilaas fideera naan barra qabeenan laalame nu hordofa. Kakuu akkam sitti as gamanteera. Maachi ta'e xilaa safaana utuutti yaadaminera kalarii isaa jechuudha. Kalarii dhiiraa bitee mooti jira. Harungaade barangaade. Akkasittiin fataan jedhee dhugaa asirraa immoo borsaa toon qabadhee asirraa immoo borsaa qabadhee bakka qatti borsaa qabadhee isinitti agarsiisa. Zannatuudha waan bara fide. Waan barri fidedha. Argitan borsaa koo itoon qabadheeru wanti na dhorku hin jiru jechuudha. Harka saganaan garuu akkuma waan namatti gatuma namatti bareef mama maani baalaansi godhe
Asille qannasuu hin danda'ama yoo ofitti butuu barbaadame mucaa gaappiin jira. Gitaniire basma ungaawaa qabu. Imbareeda. Ara duraadhaan akkattiin hin zannanne waaqa. Ana waadama kotota baadhee akkastii zannata. Koofiyaan godhaafe sirraanii kaalsiin godhaafe bakka kotota barbaachisu. Xilaa qabattee deemtaa jechuudha. Hin taaneere? Akkam bareedu. Erebesna waaqayyo akkatti uffataa sinaa godhu gaayyeroon keessan gee zanaa moodelistii taasisanii zanaa sinaa godhu. Bakka waan ammayyawaadhaan jechuudha. Ennuma manaa baanu malee kakuun illee amma jaafa keessatti waan ta'eef tarraajaan bitaa waaqa samana keessaa irra teessi. Naasti kana deddeebiseeni taa'ee laala amma immoo jechuudha. Taa'eeni yeroo taa'amoo akkami nama rakkisa moo namatti baatanii taa'u jechuudha. Baadhee yeroo taa'u akkam hundurumatti qabate. Baadhee taa'ee ilaalaa jechuudha. Yeroon baadhee taa'u isinitti mul'ata ree? Gadi buute. Kaameraan gadi buute. Mama. Ilaaliga. Isma'aaliyo carriyaa seebiidha ishii. Isti waa akka ol nakaasuu fi wanta ol nakaasuu barbaadadha. Akka laaltaniif jechuudha asii olee. Mul'ata? Sirriitti mul'ata malee. Wanni kana hodaan charchii faayiroon deemu maaltu na rakkise akkasumatti baadhaa oola. Maal as naqabeechi naqabii kan hin qabne mucaanutti tolee kun oola daqiiqaa amma kana kan hin baadhee humaan jenne tootti toluu baatee of sukkuumteetu sila intana caannacci turte. Bakka iddoo deemtullee akkasitiin baattee teessaa jechuudha. Charchiitti illee sin rakkisu. Harmallee yoo barbaachise waaqaa sumarraan harma baasanii kanatti harma hoosisuu hin danda'ama jechuudha. Akkamitti ilaaltan hiree? Akkamitti ilaaltan? Kan taa'eefidha. Na baay'ee tokko namatti tolaa siniin jira. Koomenti anaan garuu natti toleera. Koomenti keessan na eegaa ittiin baadhuu deemii jettu moo dhiisii deemii jettu sin amma kanaan jechuudha. Angaruu ittiin baadheen deemaa jedheera. Natti toleera waan ta'eef jechuudha. Jaan taa'eefidha. Na Lekka ittumaanan baadheenan deemaa jechuudha. Asirraan bal'iseetan ofirraa fuudha. Sinii tolee mitiire haalli isaa. An akka kootti ittiin baadheen deeman jedhe sin garuu komentii keessan sirraa bareeda ittiin baadhu deemootanis waan tokko lakkii jettanii moo namni yaada garaagaraa qaba waan ta'eef iskuti yaada garaagaraa qaba waan ta'eef namni yaada keessan na biraan geessu jechuudha. Garuu yeroo keessa kaaniif yaabaasan nama rakkisa baay'ee. Silaan dogoggore waaqa akkanaa miti ture ol guddisanii keessan kaan ture. Argitanii gadi gabaabbateera lafumaa fuutee mucaa kee as keessa gootee isa kana fiddee isa kanatti silaan akkanumaan keessa kaa'itoon ilaalin jechuudha. Ol narraa fagaate ammallee yeroon ofirraa fuudhu ol fagaate waan ta'eef yeroo ilaalu kun banamuu qaba. Banamee gadi dhiyaata jechuudha. Isaa booda fiddeetti qolloftaa jechuudha. So simple.
So softii safety. Softii dhasi safety dhasi. Isin jala ijoollee keenya. Kana fakkaata viidiyoon koo guyyaa har'aa kanaan hojjedhe. Kana yaada keessanii naa barreessaa isiniin jedha. I love you so much. Bye bye.